Ashama akkam jirtu hordoftoota YouTube channelii Firaatteek video narra qabadhe bilbila iPhone keessaniin video goorabdan settingii kaamera keessa sirreeffatanii itti fayyadamuu qabdan tokko isinitti argisiisa. Video kanaan gadhumatti daawwadhaa isiniin jecha otoo videos ta'eef suuraa kaasuu hin jalqabini settingii bilbila keessan keessa kaameraadha sirreessitanii itti fayyadamuu qabdan. Quality bareedaa ta'een akka fudhataniif isin gargaara. Hanga dhumatti video kana waliin tura. Jalqaba irratti settingii keessanii seentanii erga settingii keessa seentanii kaatanii booda xinnoo ishee gara olitti ol buusuudhaan kaamera irra ni seentanii erga seentanii kaatanii booda record video iddoo jedhu kana irratti 4K at 60 fps kan jedhu kanatti deeffadhaa jechuudha. Quality bareedaa video isinii waraabuu fi inni biraa gadi buutanii grid iddoo jedhu kana irratti grid kanallee itti irratti banadhaadha. Dabalataan preserve settingii keessa seentanii camera mode on ni gootan jechuudha. Kan biraa night mode kanallee irratti banattu jechuudha. Kanaaf bifa kanaanii camera keessaniin suuraa ta'ee video erguu baasanii bifa bareedaadhaan quality bareedaan akkasiniif kaasuuf itti fayyadamaa isiniin jedha. Video kanarraa akka baratan abdiin qaba. Aga video kan biraatti walitti deemuutti nagaan tura.